Ashama harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbii har'as immoo viidiyoo tokkoon isinii dhufeera. Innis maali hiibboodha. Yeroo darbeessi hiibboo hin beektu yerootti hiibboo maasaa ududurii jechoota akka sookoo fi soorkoo waan akkasiisan viidiyoo kiyya jala yoo deemtan arguu dandeessanii. Har'as immoo hiibboo takka waanuma xiqqishoo takka waan guddaa miti xiqquma isiniif qabadhee dhufe akkuma xiqqoo ishii mukoo isin baasaa akkan kuma manne jedhee tananii isin nagaa qabdu miti aan nagaa kooti isinis immoo akka nagaa taatan abdiin qaba. Nagaa keessa jiraadha, nagaa keessa naaf turaan isinii jedha. Gara gaaficha keenyatti deebina. Gaafii akkas jedha. Deebii garuu har'a isiniin deebisu deebii waliin viidiyoo biraati irratti kutaa achaanutti isiniif deebisa. Ammaaf agarsiif isin immoo komentii jalatti yaala deebii isinii deebisaa deemuun isin immoo maal deebis ture deebii ta'e komentiin deebisuu dandeessanii. Kun immoo viidiyoodha waan ta'eef deebii miti. Yeroo biraa immoo liivii irratti si waliin taphachuu nan danda'a, si gaggaafachuu nan danda'a. Ammaaf immoo akkasumatti kalaasee har'a gaafii isin gaafadhee boru immoo deebii isiniif deebisa isiniin jedha. Akkas jedha deebiin keenya jechuudha. Gaafiin keenya gaafiin keenya jechuudha. Gaaficha keenyatti itti fufna. Garuu namni hunduu hin deebisa jedhee yaada. Abdiin qaba namni kamiyyuu hin deebisa jedhee gaafii baay'ee salphaadha. In deebistan jedhee tana yaala isiniin jedha. Akkas jedha. Jaaketii tokko miicitee goggoguuf daqiiqaa 20 itti fudhata. Irraan isinii deebi'a. Jaakettaa tokko miicitee goggoguuf daqiiqaa 20 itti fudhata. 5 yoo miicite daqiiqaa meeqa itti fudhataa jedha. Deebii immoo isin komentii jalatti deebisa. 5 yoo miicame daqiiqaa meeqa itti fudhata. Kanaaf deebii isin hin deebisudha yaada. Yeroo kan hin deebinellee ta'e immoo deebii keessan yeroo dhufu irratti komentii irratti isiniif deebisuu nan danda'a. Viidiyoo biraatiin qabadhee isiniif dhufa. Isin immoo komentii irratti yaalaan isiniin jedha. Gaafii biraati tarra. Inni kun immoo waa'ee sookoo fi soorkoodha. Jechoota akka walxaxuu jechuudha. Jechoota akka wal keessa walxaxuuti. Isa kana namni kamiyyuu hin deebisa. Amma durallee viidiyoo kiyya tokko irratti liivii irratti malee gaafii gaafadhee ture. Gaafii kana akkas jedha. Namni Itoophiyaa jiraatu maaliif Eertiraatti hin awwaalamne jedha. Isinii galee namni Itoophiyaa jiraatu maaliif Eertiraatti hin awwaalamne jechuun kun jechoota akka sookoo fi soorkoo jechoota wal xaxaa jechuudha. Yoo hin deebistu jedhee yaala. Isin immoo komentii jalatti yaala. Yeroo biraa immoo anatu isiniif deebisa yoo hin deebine ta'e inni isiniin jedha. Gaafii biraa isin gaafadha immoo isin gaafii tokko ammallee isiniin gaafadha. Ishii tana immoo namni sirriitti deebisaa jiru. Baay'ee salphaa waan taateef jechuudha. Haati Caalaa ijoollee 3 qabdi. Haati Caalaa ijoollee 3 qabdi. Sirriitti keessatti intalaati ilaalaa yoo sirriitti itti yaaddanii irra deddeebitanii ilaaltanii jettan isiniif gala. Hin deebistu jechuudha. Haati Caalaa ijoollee 3 qabdi jedha. Inni tokkoffaani wiixata. Maqaan isaa jechuudha. Inni tokkoffaani wiixata. Inni lammaffaani qibxata. Sadaffaan eenyu jedha. Sadaffaan eenyu. Sadaffaa isinitti buuta. Yoommoo yoo isin dhibee ta'e jechuudha. Ani immoo viidiyoo lammataa irratti deebii isiniif hin deebisa. Komentii jalatti yaada keessan hundumaa ibsadhaan isinii jedha. Waan yaadan hundumaa
inni isiniin jedha gaafii soo barbaadan na gaafadha waan hin beekurraa isiniifan deebisa waan hin beeknellee walumaan warroota immoo na caalaa sirriitti beekan gaafannee walumaan deebii argachuu dandeenya waan ta'eef kanaaf waan barbaadan na gaafachuu mirga keessanii inni isiniin jedha anis akkanuma immoo waan tokko isin gaafachuun mirga kiyya dirqamasi kanaaf waan tokko wal jijjiiruu muka wal baasuu wal bashannansiisuu wal bohaarsuun dirqama yookaan nuti Oromoo waan taaneef kanatti wal bohaarsinaa kanatti waliin tattaphannaa inni isiniin jedha arraafisin gaamoo deebii arraafisin gaamoo gaafii tokko ammas isiniin gaafadha inni isiniin jedha gaafii tokko isin gaafadha malee gaafii tokko baay'ee salphaadha namni kamiyyuu mataa isaatirraa ka'ee sirriitti itti yaaduu danda'a akkas jedha gaafichi inni sun akkas jedha namni tokko akkamitti hirriba malee guyyaa 20 tura namni tokko akkamitti hirriba malee guyyaa 20 tura namni tokko hirriba malee guyyaa 20 akkamitti tura deebiin isin bira yoo baay'ee cimaa namatti fakkaatu baay'ee salphaadha yoo keessatti xiinxalanii ilaalan jechuudha baay'ee salphaadha kanaaf isirratti ilaalaa itti yaada itti xiinxalaa deegaafi deebisuuf jechuudha qophii ta'a kanaaf viidiyoo keenyarraa kanaan isin gaajitee yaada yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina nagaa keessanaaf jiraadha warri maatii koo hin taane kottaa maatii kootti dabalama yeroo yerootti mammaaksa eebbuu oduu durii waan babbareedaa asirraa hubachuu dandeessu inni isiniin jedha warroonni immoo maatii koo taatanii guddaa galatooma warri na jajjabeessaa turtanii jabaadhu gorsa obbolummaa naan jechaa turtan guddaa galatoomaan isiniin jedha yuutuubiin kiyya gorsa obbolummaa jedha warri maatii kootti dabalamuuf taatan jechuudha kanaaf har'a kanaan nu gahaa yeroo biraa immoo yeroo biraa viidiyoo deebiidhaan isiniif deebi'a inni isiniin jedha yeroo yerootti akkasitti babbashannanuu nu wayyamiti yeroo tattaphachuu babbashannanuu yeroo tokko muka walirraa baasu kanaaf akkana deebii gaafiin kiyya irraa kana fakkaata bakka jirtanitti rabbiin isin waliin haa ta'u rabbii keessan kadhadhaa akka amantaa keessaniif waliifis kadhadhaa warroota immoo maneedhaa keessa jiraniif illee warroota dhukkubsataniif illee hundumaaf jechuudha rabbii keessan kadhadhaa wanti hundumtuu furmaanni rabbii harka jirtiin nama harka miti waan ta'eef nuti immoo du'aayii walii godhuu walii rabbiin kadhachuu dhansiniin jedhaa nagaa naataa nagaa keessanaa jiraadhaa yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina deebiidhaan isiniin jedhaa nagaa keessanaa jiraadhaa chaawu